Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jara jarto obboleewwan kan channel Khadija Gurura Best jalatti argamtanu baga jiraatanii isiniin jedha obboleewwan ko. Waanti jirtu nashaata qabdu mashallah. Akkasumallee alhamdulillah egaa samoona xiqqooshii haala qilleensaa wajjiniin sinirraa hafnee turreeyyu. Har'ammoo kaanee qilleensa kana halaallu lafti isinii ho'a waan ta'eef bakki hamma ani deemaa jiru Shaarjaa Buheeraa jedhama. Achi ziyaaraa mee lafa laalu deemaa irra kana fakkaatti Dubaayin isiniin jedhama. Akkasi turtii gaarii isiniin jedha. Akkasumallee hiriyaa kiyya waliin deemaa jira. Wanti ishiinis kan waliin hojjennu jechaadha. Akkasumallee namoonni baay'een yeroo baay'ee Khadijaan Gurura Best kun akkamitti bashannantu haala hojjettu moo jettanii keessuun kan na gaafattanis ni jirtu. Garuu ani haalaan hojjedhu alhamdulillah manuma kafiilaan jira. Sababa inni kafiilaa jirullee alhamdulillah jarri keenyas nama gaariidha. Nutillee nama hojii irratti hundaa'ee hojjetudha. Kaayyoo biyyaa baaneefis fuuldura keenyatti ilaalaa jechaadha. Kanaaf waan ajajamne ni hojjenna. Irratti daballee caalchifnee hojjennaa jechaadha. Kanaaf akkasumallee haayidiin keenyallee nuuf jira. Yeroo silaa xiqqooshii hojii keenya xumurree lama taaneet kun waliin takka boqonnaa fudhannee deemina. Alum baaneeti qilleensa malee bakka biraanitti kan deemnu. Akkasii isiniin jedha. Hedduun keessanii akkamitti bashannanuu dandeessee ala hojjettamoo naan jettanii gaaffii keessan na gaafattanis egaa akkasii isiniin jedha. Malee ani ala hin jiru. Akkasumallee haayidiin kootu ammaan harka jira. Kanaaf akkasitti baanee egaa qilleensa fudhannee hojii keenyatti manumatti ol deebinanitti malee bakka biraa hin deemnu jechaadha. Kana fakkaata. Kanaaf egaa immoo biyya keenyas osoo jiraannee gabaan deemna. Gabaarraayyis egaa bakka tokko ziyaaraan inuma deemama waan ta'eef egaa biyya namaa keessatti egaa ammas nuti waggaas lakkoofsisaa jirra. Alhamdulillah. Kanaaf xiqqooshii egaa sammuu keenyas boqochiisuu barbaanneeti akkanatti deemnaa malee waa biraa miti isiniin jedha. Akkasumallee egaa bakka bashannanaa kanas yeroo tokko deemanii biyyattii jiran keessatti ilaalanuu barbaachisaadha. Akkasii sammuu keenyas raahaa godhataa hojii irratti kushiinaa keessa dhaabannee naafaanee jechaadha. Kanaaf isiniin jedha obboleewwan keenya inshaallah amma bakka hadiiqaa deemaa jira. Bakka hadiiqaa deemee xiqqooshii bulii kana na dhukkubee tureyyuu amma fayyee alhamdulillah meerra hiriyaan kiyya waliin hojjennu. Gaafa iida seeraniin dabarsinee nuti maatiin illee dhukkubsate meerra sammuu keenya bashannansiifnaa jette. Bakki deemnus immoo hadiiqaadhuma malee waa biraa bakka biraa miti. Akkasii isiniin jedha obboleewwan keenya. Kanaaf inshaallah zahmatu jira. Amma achi geenyutti egaa nu waliin turtii gaariin isiniin jedha. Kanaaf ishiin illee gurratti waa keewwattee dhaggeeffatti egaa malee sila raayyaa waan tokko affeeruu hin dandeessi. Raayyaa abbaa macaan jaaladha ammoo hin beektisiin garuu afaan keenya illee hin dandeessu. Akkasii isiniin jedha. Dubaayin kun immoo biyya hundarraa jechaadha. Baay'ee tokko firii nama taasifti. Biyyattiin illee biyya miidhagduudha. Kan keessatti illee bakki daawwatanu baay'inaan argamu. Fooqiin illee baay'inaan kan argamudha. Fooqinsi illee nama gammachiisti jechaadha. Kanaaf
hojii ofirratti gaa hundaanii hojjetanii jarrilleen firii nama taasisuu jechaadha. Kanaaf hundi keessanuu baay'inaan egaa Khadijaan kun ala jirti moo Khadijaan gurura ijoollee shawaati kana gurura best sinin jedhu gaa waanuma gaa Khadijaan kun akkami jettanii yaaduun keessan isin oolu akkasii sinin jedha. Baay'inaan hundi keessanuu namoonni baay'een yeroo dhaga'usi Khadijaan kafiila jala hin jirtu akkamitti bakka bashannanaa kana deemanii jedhu na gaafatu gaa yaa salaam maal isinitti himaa. Kanaaf bakka suuraan isinitti argisiisu kun yoo isinitti mul'ate inshaallah bakka ifaatti yeroon siqee isinitti argisiisa. Akkasii aidiin kolleen harka jira. Ani malee ala hin jiru. Baay'inaan namoonni baay'een akkanatti akkamitti zanaa jechuu dandeessanii jettanii keessodhaan illee na gaafattu. Komantii irra osoo hin taane egaa kun na gaafataa turtanii. Kanaaf akkasii isiniin jedha kun isinitti mul'ate bakka suuraallee isinitti hin argisiifne. Kanaaf kun aidiin kun harka jira ani harkaan qaba. Aidii kootiin deemaa jira malee alaa miti kan hin hojjedhu jechaadha. Kafiila jalan jira harka jira aidiin koo jechaadha. Akkasittiin zanaa jedhee hojjetaa jira malee ala hin jiru isiniin jechuuf hin jedhe hundi keessanuu kan gaafii na taasiftanii akkamitti bashannanuu dandeessanii jettanii nuti lachuu harkaa qabna. Kanaaf akkasitti hojjetaa jirra. Jarri keenya baay'ee tokko firii nu taasisu. Ofiifillee qaallittiin keenya nama gaariidha. Bakka hadiiqaa bakka bashannana bakka gaarii nu geessiti. Hojiisillee yoo nu ajajje nuti takka fuulatti gurras hin beeknu. Waan ajajamne ni hojjennaa jechaadha. Ufumaan beekne irratti daballee gammachiifna malee baay'inaanii lakkii dadhabeera nu hojjennu waanuma hin hojjenne tokkollee eshii jennaan yoo nu ajajje jechaadha. Kanaaf baay'inaan alhamdulillah warri nu dura hojjetee galee manicha keessa karaa naannoo waggaa 15 waggaa 16 hojjetanii galanii jechaadha. Amma immoo dhufnee nuti sammasichi waggaa 2 xumuruutti jirra. Zanaa jennee guyyaa tokko hojiin illee hojii nutti hin fakkaanne amma fe'ee baay'ate hojiin namni tokko baay'inaanii sammuu namaa asnaanna'ee nama caqacaquu dhiisee yoo hedduu raahaa namaaf kenne hojiin illee namatti bareeddi. Ufillee yaaddaanuu galuudhaaf illee sammuun namaa hin dhiphatu jechaadha. Sana immoo gochuudhaaf amalaan nama qabuudha. Baay'inaan egaa nutis amalaan qabne mucaan illee waliin dalagnu maashaallah namallee amala gaarii qabduudha. Ishiin illee namallee walirratti waan adda addaa finnee wal jeeqnu miti waliif yaadnee waliif mararfamnee hojii wal gargaarree hojjetaa adeemnu jechaadha. Kanaaf baay'inaan ishiidhaan illee walii galteedhaan hojjennaa jechaadha. Bakka nan hin jirretti illee ni hojjetti. Bakka ishiin hin jirretti illee nan hojjedha. Wal gargaarree hojii hojjenne. Alhamdulillah jarris immoo yeroo akkanaa baay'eetti gammadu jechaadha. Kanaaf warroonni akka keenya gaha kafiila jala osoo jirru akkamitti nuti raahaan arganne jettanillee yoo yaaddan ta'e manni hundi tokkos miti. Namni hundis tokko miti. Egaa rabbiin mana tokko rahmata eebbisees lafa ni kaa'a. Irratti sigaa immoo jarri baay'inaan yoo sammuu isaanii gammachiisanii waan isaan jedhan ajajamanii fi jedhan jarri baay'inaan egaa ofitti nama fudhatu. Namallee hin caqacaqanuu. Wanta silaa jiru tokko of gadhiisanii namallee eegichan baay'isanuu jechaadha. Amma nuti hin badullee hin deemullee jedhanii mana keenya amma nu shakkanuu jechaadha. Bakka feenillee yoo deemuudhaaf suuqis deemnee deebinee nun caqacaqanuu jechaadha.
qulfii fudhannee baane deebinee hojii keenyatti ol deebinaa jechaadha nuti lamaaniini. Akkasiin isiniin jedha. Kanaaf masjiidni kunillee ni bareeddi. Qaqqabaa jirra nutti fakkaata. Bakka hadiiqa Dubaayin immoo baay'ee nama gammachiisti isayyuu. Akkasii isiniin jedha. Kanaaf na waliin turaan isiniin jedha. Hanga bakka baaneef geenyutti bashannana turtii gaarii isiniin jedha. Amma inshaallah bira bakka waa jirra. زحمة አለ አንቺ እንዳለ መስጂድ ብቻ ነው እዚህ አካባቢ። ይሄ ነው መስጂዱ። አልኑር መስጂድ የሚባለው ይሄ ነው። እቺ እንዴት ትልቅ ነው! የወንዶች እና ሴቶች ነው ወይስ እንዴት ተለያየ? የባለፈው ቦታ አይደለም። አባ አውሪ አንቺ ላይ ሰማሁ ነው ጭና አውሪ። እዚህ ነው ያለ ነው መሰለኝ። እዚህ ነው ያለ ነው መሰለኝ። ይታያል እኮ ራሱ ይሄ እዚህ ውስጥ ነው። አዙረው ሊያሆኑ سلسلة هذا قدام نور موسك. اوكي አንቺ ባለፈው ቦታ አይደለም። ይሄው እንትኑም ሎኬሽኑ ላይ እንደላከልን ይሄ ነው። እቺ ማብራት አየሻት ቅድም ወቅት ከላስ ወዴት ነው የሚሄደው? እዚህ ውስጥ أنا خبرها وين وقفوا. እዚህ ውስጥ እንገባለን። ይባላል አሳልፋ መጣን እንዴ ወይስ እዚህ ውስጥ ነው? مسكين اللي يسقفن. وين مكان الحديقة؟ حديقة قدام هذا الوز ماسكة وغيرها حديقة ايه ነው ባህር ነው አይታይ።
وهو እየፈለገ ነው ወይስ هذا صار طريق هذا هذيك هذا كل هذيك هذا بحيرة كورنيش هذيك مجاز بارك እዚህ ውስጥ እንግባ انت وين طريق يريد الحين خلاص وقف بننزل لا تقدر يا يدنا من يقوموا قديتا እዚህ ውስጥ ትገባለሽ በዛ انت يريد ثاني طريق انا اسويه ሌላ ቦታ ልትሄጂ ነው ባለፈው የመጣነው ቦታ ነው وقفينا ولا سينا في كبير مكان لا هذيك يسار طريق هذا مجاز هذيك وصلنا هديك بعدين ما في باركينج لا انا ما في باركينج بعد هذا الشارع لا بعدين وقف شارع طريق ما وقف بوليس يوتنا يرجع የቀደሙን ባህር ነበር ማየት የነበረብን ይሄ እኮ ባለፈው መጣነው ቦታ ነው የት እንሄዳለን አሁን የት ነው የምንወረደው አንቺ አሳልፈን አመጣን እኮ هذا هذيك المجاز هنا انت نزل هنا انت سير يمين ولا يسار بعد انت ايش ورينا خلاص ጨመረበት አየህ 28 ያደርጋል 23 ላይ አይስት እስኪ ዝርዝር አወርደን ወደ ነው የምንሄደው bakka nanggain serang sawore ngadisa insyaallah turti garis